Maqaaba kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin akkasumas afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan kabajameedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhanduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaatiin boqonnaa jalqabaa eegallee akkuma yaadattan kutaa 8ffaa darbeen amaloota waaqayyoo jennee barachaa akka turre ni beekama. Kutaawwan darban lamaan jechuunis kutaa 7ffaadhaa fi 8ffaa irratti amaloota waaqayyoo mataa isaatiin kan of ibse waa'ee isaa beekuu kan qabnu fedha isaatiin kan inni of mul'ise dhalli namaa garuu qoratee bira ga'uu kan hin dandeenye. Amaloonni isaa kun immoo namootaaf yoo kennaman illee kan isaa garuu kan ittiin hir'anne amaloonni muraasni akka nutti beekaman akka inni of nu beeksise akka isaan jiran sanas immoo ilaaluu akka jalqabne ni beektu. Kutaa har'aas kutaa 9ffaadhaan isaanuma kana itti fufuudhaan warreen hafan kan barannudha kan ta'u. Waaqayyo abbaan keenya nu gidduutti argamee nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan kutaa 8ffaa darbeen amaloota lamaa kaanii amma 6ffaatti akka ilaallee ni yaadattu. Har'a immoo 7ffaa kan ta'u ogeessaa kan jedhurraa jalqabuudhaan kan itti fufnudha. Egaan waaqayyoo amaloota isaa keessaatu kan biraan maalidha? Ogeessa ogeessotaati. Waaqayyo maalidha? Ogeessa ogeessotaati. Ogeessitoonni ni jiru baay'een biyya lafaa irratti waaqayyoo aangoo isaatiin ogummaa kan isaaniif laate namoonni ni jiru. Darbees immoo ergamoonni waaqayyoo beekumsaaf akkasumas ogummaa ni qabu. Waaqayyo garuu maalidha? Ogeessa isaan kana hundumaati jechuudha. Kitaabni qulqulluun maal jedha? Maaloo hojiin kee baay'eedha kan nama dinqu jechuudha. Hunduma ogummaa keetiin raawwatte jechuudhaan dubbata. Waaqayyo kan raawwate hundumaa maala? Ogummaa isaatiin kan mataa isaa kan ta'e akkasitti raawwatte jechuutiin faarsaa 103 yommuu dubbisnu kana ni arganna. Akkasumallee qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara saboota Roomaatti kan barreesseen ogummaa waaqayyoo ibseera. Maal jedha? Icciitiin alagoota hundumaan akkuma beekame akka ifa ba'ettis isin jajjabeessuu kan danda'u qofaasaa ogummaa kan qabu waaqayyoof Iyyasuus Kiristoosiin hanga bara baraatti kabajnaa ta'u jechuudhaan dubbata. Qofaasaa maal kan ta'e? Ogummaa kan qabu. Ogummaa waaqayyoo addadhaa jechuudha. Uummamtoonni biroo ogummaa yoo qabaatan waaqayyo irraa kan argatan yommuu ta'an inni garuu maalidha? Ogeessa isaan kana hundumaati jechuudha waaqayyo. Kanaafuu ogummaan isaa maalidha? Kan addaa kan ta'e namni raawwachuu kan dandeenye kan raawwatu ogummaan isaa kanneen ogeessota kanneen jedhaman bebbeekamoo kanneen ta'an akka kitaaba qulqulluutti yoo fudhanne kan akka mooticha Salomoon yoo fudhanne ogummaa kanneen qaban keessaatu kan jalqabaadha. Isaan kanaaf iyyuu waaqayyo maal jechuudha? Ogeessa isaaniiti jechuudha. Ogummaan isaaniillee kan dhufe irraadha waaqayyo irraadha. Waaqayyo immoo ogummaa isaa kana namootaaf yeroo qoodu akkasumas uumamtoota biraadhaaf yeroo qoodu kan isaa garuu kan itti ta'u yeroowwan darbe akkuma ilaalaa turredha. Kan 8ffaa immoo waaqayyo hundumaa kan danda'udha. Hunda kan danda'u. Hunda kan danda'u gaafa jedhu baay'ee cimaadha jechi kuni wanta hundumaa gochuu kan danda'u. Wanta hundumaa raawwachuu kan danda'u eenyu qofadha? Waaqayyo qofaadha. Waaqayyo kan darbee qaamni biraa wanta barbaade raawwachuu danda'u tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Osoo gochuu kan danda'u jiraate illee waaqayyo irraa kan isaaf kennamedha malee mataa isaatiin qaamni raawwachuu danda'u hin jiru. Kan waaqayyo garuu kan isaa kan ta'e mataa isaatiin wanta barbaade hunda raawwachuu kan danda'udha. Kan isaaf dadhabamus waan tokko hin jiru.
kanaafidha waaqayyo ofuma isaatii maal jedheera mana Abrahaamitti yeroo mul'ate waaqayyoof wanti dadhabamu jira jechuudhaan Abrahaamin dubbateera. Abrahaam akkamitti ta'uu danda'a kun jechuudhaan waaqayyo yeroo gaafatu waaqayyoof wanti dadhabamu jira jechuudhaan gaafate. Waaqayyoodhaaf wanti dadhabamu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Wanti sammuu namaatti yaadamuu hin dandeenye, wanti ija keenyaan beekumsa keenyaan beekamuu hin dandeenye waaqayyo kana hundumaa beekee uumee guyyaarraa kanneen beennu beekumsa qofaan kanneen beennu garuu kanneen arguu hin dandeenye hundumaa waaqayyo isaan kan hundumaa taasiseera. Kanaaf kan isaaf wanti dadhabamu hin jiru jechuudha. Kitaaboleen qulqullaa'oo bakka baay'eetti dhuguma waaqayyo hunda danda'u dhugaa ba'u. Qulqulluun Gabri'eelii maal jedhaa qulqulleetti Dubroo Maariyaamitti ergaa misiraachoo yeroo himu Dubroo Maariyaamidhaan yeroo amansiisu waaqayyoodhaaf wanti dadhabamu hin jiru jechuudhaan dubbateera. Wangeela Lukaas boqonnaa 1:37 yeroo ilaallu jechuudha. Waaqayyoodhaaf maalti hin jiru? Wanti dadhabamu tokkoyyuu hin jiru. Wanta barbaade raawwachuudhaaf ni danda'a jechuudhaan xumura irratti Dubroo Maariyaamii kanaan amansiiseera jechuudha. Raajichi guddaan Ermiyaas illee akkuma kana hundumaa danda'u waaqayyo dubbateera. Maaloo yaa waaqayyo gooftaa kunoo humna kee guddaaf irree kee diriirtee samiif lafa uumteetta. Sittis wanti irratu hin jiru jechuudhaan dubbata. Wanta hundumaa dandeessaa. Samii agarru kana utubaa malee kan dhaabe waaqayyoodha. Lafa kan agarru kana bishaanatti kan dhaabe. Bishaan jala immoo kanneen jiran qilleensa jalatti immoo kan jiru ibidda haala kanaatiin kan dhaabachiiseedha waaqayyoodha. Wanta hin danda'amne jechuudha. Kanneen balali'an immoo kun akka isaan koochoodhaan balali'aniif taasiseera. Hundumaa gochuu ni danda'a jechuudha waaqayyo. Samiif lafarratti galaanota fallayyaa waan hundumattis waaqayyo waan jaallate raawwate. Hundumaa ni danda'a waan ta'eedhaaf wanta jaallate akka barbaadetti raawwate jechuudhaan raajichi guddaan Daawit faarsaa 134 lakkoofsa 6 illee dubbateera jechuudha. Kanaafuu hunda danda'uun amaloota waaqayyoo keessaa tokko kan ta'edha. Waaqayyo qofaadhaaf kan danda'amu kan isaa kan ta'e qofadha hunda danda'uun jechuudha. Kan biraan immoo qulqullummaadha. Qulqullummaadha. Amaloota waaqayyoo keessaa tokko maala? Waaqayyo qulqulluudha. Qulqulluu. Egaan qulqulluu gaafa jennu qulqullummaan uumamtoonni adda addaa kanaan ni waamamu. Qulqulloota ergamoota waaqayyoo ni jenna. Qulqulleetti Dubroo Maariyaamii ni jenna. Qulqulloota abbootiidhaaf qulqulloota mootii jechuudhaan ni waamna. Garuu qulqullummaan amala waaqayyoodha gaafa jennu waaqayyoodhaaf qulqullummaan maala? Amalummaa isaati. Kan kennaa miti. Kan isaa kan ta'e qofa jechuudha. Isaan kaan qulqulloonni garuu waaqayyo irraatu kan argatanidha. Maaliif? Innumti gooftaan keenya maal jedheera? Ani waaqni keessan qulqulluudha. Isinis immoo maal ta'a? Qulqulloota ta'achuudhaan dubbateera. Seera Lewwotaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti akkasumas kakuu haaraattis bakka baay'eetti ibsamee ni arganna. Qulqullummaa waaqayyoo ani waaqni keessan qulqulluudha. Qulqullummaa waaqayyoo kun qaama biraarraa kan isaaf kenname osoo hin taane bakka biraarraa kan isaaf ergame osoo hin taane kan waaqayyoo kan ta'edha. Amalummaa isaa jechuudha. Amalummaa jechuun isarraatii adda ba'uu kan hin dandeenye, isaaf kennamuu kan hin dandeenye, kan isaa kan ta'e qofa jechuudha. Waaqayyo amalummaa isaatiin maala? Qulqulluudha jechuudha. Kanaaf warreen kaaniin qulqulluu gaafa jennu qulqullummaan isaanii kan kenname waaqayyo irraadha. Waaqayyo garuu amalummaa isaatiin qulqulluudha. Museen akkas jedha. Qulqullummaa isaatiin kan ulfaate kan akka kee eenyutu jira? Seera boqonnaa 15 lakkoofsa 11 gaa dubbisnu jechuudha. Qulqullummaa isaatiin kan ulfaate. Qulqullummaa isaatiin kan ulfaate kan akka kee eenyutu jira? Dhugumadha kan akka waaqayyoo qulqulluun amalummaa isaa kan ta'e kan akka isaatti kan kabajamus hin jiru jechuudha. Kakuu haaraatti qulqullichi Phexros maal jedha? Kan isin waame qulqulluu akkuma ta'e eenyu kan isin waame waaqayyo jechuudha. Waaqayyo gooftaan keessan qulqulluu akkuma ta'e isinis immoo jireenya keessanii hundumaan qulqulloota ta'a. Qulqullummaan kun kan waaqayyooti. Waaqayyo immoo qulqullummaa kana dabarsee maal taasiseera? Dhala namaafis kenneera jechuudha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 15 kaasnee yommuu dubbisnu ni arganna. Kanaaf qulqullummaa waaqayyoo kan amalummaa isaa inni kan isaa kan ta'e akkuma jalqaba kaasaa turre namaaf yoo kenne illee akkasumas uumamtoota biraadhaaf yoo kenne kan isaa garuu itti hirrachuu kan hin dandeenye ta'u asirraatu ni hubannaa jechuudha. Gooftaan keenya waaqayyoon ol qabaa jedha qulqulluun Daawit. Gooftaa keenya waaqayyoon ol qabaa qulqulluudhaati gara ejjennoo miila isaatti sagadaa jechuudhaan dubbata. Waaqayyo qulqulluudha. Qulqullummaan amalummaa waaqayyooti jechuudha. Kan biraan immoo amalli waaqayyo dhuguma murtii dhugaa kan laatudha. Abbaa murtii dhugaati. Murtii dhugaa kan murteessu waaqayyo irraatu ala qaamni biraan jiru. Murtiin dhugaa kan waaqayyooti.
murtii isaa kanaa waaqayyo maalidha? Akka beekutti akkan isaa kan ta'e amalummaa isaatiin kan murteessudha. Maal jedha kitaabni qulqulluun? Waaqayyo abbaa murtii dhugaati. Murtii dhugaa kan laatudha. Akkasumas cimaati, obsaadhas immooti. Cimaa ta'es immoo maala ni obsas. Murtii dhugaa keessattis immoo maal qabachaadha? Obsa ni qaba waaqayyo. Faarsaa 7 irratti kan arganna. Innis addunyaa qulqullummaadhaan isheetti murteessaa jechuudhaan immoo faarsaa 9 ni arganna. Addunyaa qulqullummaadhaan itti murteessa waaqayyo. Akka hojii hojjettachaadha hundumaadhaaf maal kenna? Murtii dhugaa kan laatudha. Murtii dhugaa hundumaadhaaf jechuudha. Addunyaa kan jedhame addunyaa lafa osoo hin taane kanneen achirra jiraatan jechuudha. Namoota hundumaadhaaf qulqullummaa isaatiin maal ta'a? Murtii dhugaa ni murteessaa jechuudha. Qulqulluun Paawulos wareegamummaa isaa fudhachuudhaaf yeroo jedhutti barataa isaa kan ta'e Xiimotewosiif ergaa ergee ture. Ergaa isaa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8ffaa yoo dubbisnu maal jedha? Dhuguma waaqayyoo qulqullummaa isaa qajeelu wareegamummaa isaa kana hundumaadhaaf murtii dhugaa akka isaaf laatu yoo dubbatu maal jedha? Murteessaa qajeelaa kan ta'e gooftaan guyyaa sana naaf laataa jechuudhaan wareegamummaan isaa akka murtii dhugaadhaan isaaf kennamu dubbateera. Murtiin dhugaa kun immoo kan eeyuti? Kan waaqayyooti jechuudha. Kun immoo isaaf qofa miti. Hundumaadhaaf maalti ni kennama? Murtiin dhugaa kun waaqayyo irraatii uumama hundumaadhaaf ni kennama jechuudha. Kanaaf waaqayyo amalummaa isaatiin maalla? Abbaa murtii dhugaati. Malaammaltummaan hin jiru. Qaama tokkoof jallisuun hin jiru. Waaqayyo hunduma keenya akka tokkotti wanta nu jaallatuudhaaf akka nuti jaalala waaqayyoof ibsinu irratti hundaa'e hunduma keenyaaf murtii dhugaa kan laatudha jechuudha. Kan 11ffaa immoo amaloota waaqayyo jechuudhaan kan ilaallu kan nama jaallatudha waaqayyo. Kan nama jaallatu akkasumas garraamiidha. Darbees immoo abbaa furmaataati. Garraamii kan nama jaallatu jechuun isa dhugaadha. Namoonni baay'een nama jaallachuu danda'u. Jaalalli namaa garuu maal ni qabaata? Daangaa ni qabaata. Waaqayyo garuu kan nama jaallatu gaafa jennu amalummaa isaatiin kan jaallatu ta'e immoo jaalalli isaa garuu daangaa kan hin qabnedha. Daangaa kan hin qabne jechuudha. Ammam yoo balleessinallee ammam isarraatii adda yoo baanallee yeroo hundumaa cubbuu keenya keessa osoo jirru cubbuu keenya jibbaa onoon garuu nu jaallataa jechuudha. Namni warqiinsaa dhoqqee keessa yoo buute maal taasisa? Ni jibbaa? Hin jibbu. Maal taasisa? Dhoqqee sana keessaatii baasuudhaan miicee warqii sana fudhataa jechuudha. Maaliif? Wanta jaallatuudhaaf. Waaqayyos immoo akkuma kanaati. Cubbuu barbaanni keessatti tokkofnellee achi keessaa barbaadee nu kaasa malee nu hin jibbu jechuudha. Jaalalli waaqayyo amma kanaati. Faarsaatti maal jedha? Waaqayyo jaalala ta'uu isaatiif nama hundaaf waan jaallatuuf garraamii fulaadhaa yeroo hundumaa sin dheekkamu jechuudhaan dubbata. Waaqayyo jaalala ta'uu isaatiif abbaa jaalaati jechuudha. Sitti kan amanuudha namaaf hundattis kan qopheessite warra sodaataniifis kan dhoksite garraamummaan kee akkam baay'atte jechuudhaanis faarsaa 30ffaatti ni arganna. Garraamummaa waaqayyoo lafa guuttee garraamummaa waaqayyoo lafa guuttee faarsaa 32 lakkoofsa 5 araarri keessa miirratti guddoodha waaqayyo waaqa araara ta'uusaa faarsaa 107 lakkoofsa 4 kana hundumaa kitaaboleen kun kan ibsan waaqayyo nama kan jaallatu abbaa jaalala ta'uusaa garraamii ta'uusaa akkasumas immoo abbaa furmaataa ta'uusaa haala kanaatiin kan ibsamudha jechuudha. Jaalalli waaqayyoo dubbii qofaatiin kan beennu miti. Qulqulloonni abboonni keenya Addaamii cubbuu raawwachuusaa karaa tokkos gaafa hiikan maal jedhu baga raawwatachuudhaan dubbataniiru. Addaam baga mukittii nyaate jechuudhaan dubbatan. Kana jechuun isaanii maal jechuudha? Abboommii waaqayyoo cabsuun sirriidha jechuu isaanii osoo hin taane Addaam abboommii waaqayyoo cabsuu keessatti maal agarree? Jaalala waaqayyoo agarree. Osoo Addaam mukittiin kunne ta'etu waaqayyoo dhufee foon uffatu ture. Kanaaf nuti immoo jaalala waaqayyoo amma kanaatti hubannu turre jechuudhaan dubbatu. Kanaaf jaalalli waaqayyoo amma kanaatti foon kan hin qabne waaqummaan dhufee foon namaa amma uffachuutti ga'eera. Kun maal agarsiisa? Jaalala agarsiisa. Darbee foon wanta hundumaa kan ta'e kansaa nuuf jedhee fannifamee yeroo sanatti fayyina raawwatee guyyaa har'aa immoo akka nyaannee dhugnuudhaaf maal taasiseera? Fooniif dhiiga isaa immoo nuuf dhiisee deemeera jechuudha. Kun hundumtuu kan agarsiisu maal? Jaalala waaqayyooti. Kanaaf dhuguma abbaa jaalalaa kan jedhamu waaqayyoo qofaadha jechuudha. Amaloota waaqayyoo jennee kan ilaallu barumsa kanaan kan xumuraa immoo dhugaadhaaf amanamaadha. Waaqayyo dhugaadha. Akkasumas maalidha? Amanamaadha. Ofuma isaati jechuudha. Amalummaa isaati dhugaaf amanamaadha. Kun namoonni deemsa keessa maal argatu? Qulqullummaa keessa dhugummaa ni argatu. Akkasumas immoo amanamummaa ni argatu.
namni qulqullummaa keessatti gaafa jiraannu kristaan hundumti keenya akkasumas jireenya abbootii keenya irraatu kan agarru maalidha deemsa keessa kristaanummaa keessa gaabbii galaa jireenya kristaanummaadhaa yeroo guddannu gara dhugummaatti akkasumas gara amanummaatti guddachaa deemna kan waaqayyoo garuu akka kanaachuu miti amalummaa isaa kan ta'edha yoomuu taanaan kan ittiin irranne yoomuu taanaan kan isaaf hin kennamne guutuu kan ta'e waaqa dhugaadhaaf waaqa amanamaadha kanaadha gooftaan keenya maal jedheera wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 yommuu dubbisnu ani karaadhaaf dhugaadha ani maala dhugaadha akkasumas jireenya dhasachuudhaan dubbateera innumti waaqayyo gooftaan keenya tokko karaadha akkasumas dhugaadha jireenya dhasimmooti kanaaf kun kan waaqayyooti jechuudha laphee waaqayyoo kan jedhame qulqullichi Daawit karaan waaqayyoo hunduu garraamiif dhugaadha jechuudhaan dubbata faarsaa 24 lakkoofsa 10 yommuu dubbisnu jechuudha karaan waaqayyoo hunduu garraamiidhaaf dhugaadha kun garraamummaan dhugummaa kan waaqayyooti jechuudha gooftaan keenya illee yeroo dubbatutti maal jedheera dhugaan isiniin jedha wangeela gaafa dubbisnu bakka baay'eetti dhuguman isiniin jedha jechuudhaan dubbata jecha kanarraati waan hubannu maala waaqni abbaan keenya tokko soba kan jibbu lammaffaa sobdootas immoo akkuma kana soba isaanii kan jibbu inni garuu amalummaa isaatiin immoo maala abbaa dhugaadhaaf waaqa dhugaa ta'uu isaati kun kallattii maaltu agarsiisaa wanta dubbii dubbatu hundummaa keessatti dhugaan isiniin jedha dhugaan isiniin jedha jechuudhaan dubbata kun kan waaqayyoo dhugummaan kan waaqayyoo ta'uu isaa kan nutti agarsiisudha jechuudha Museen illee akkas jechuudhaan dubbateera soba dubbachuudhaaf waaqayyo nama miti maaliif waaqayyo abbaa dhugaa waan ta'eedhaaf jechuudha hin gaabbu waaqayyo wanta dubbateedhaaf hin gaabbu jechuudhaaf dhala namaa miti yookiin nan gaabbachuudhaaf dhala namaa miti inni kan jedhu hin raawwatuure jechuudhaan dubbata waaqayyo wanta dubbateedhaaf maalla amanamaadha jechuudha kanaafidha waaqayyo amanamaadha jechuudhaan kan dubbannu dhugaadha akkuma kanaas immoo amanamaadha isa dhugaadha amanummaadhaaf dhugummaa waaqayyo kitaabni qulqulluun bakka baay'eetti haala ajaa'ibsaatiin dubbatee ni agarra waaqayyo Museedhaan maal jedhee ture salphaadhaan kan agarru dudduuba koo ni agarta anaan garuu nan agartu garuu maal agarta dudduuba koo ni agarta jechuudhaan itti dubbate kana booda Museen dudduuba waaqayyo sun argin maal ta'e ni du'e kanarraa amma kan ilaallu achitti qofa kan daangofnee ilaallu yoo ta'e amanamummaa waaqayyo keessatti shakkii nutti uumamuu danda'a garuu akkas miti waaqayyo Musee dubbii isaa hundumaadhaaf dhugaa waan ta'eedhaaf akkasumas immoo amanamaa maaf ta'eedhaaf waan taasise waggoonni 1400 erga darbanii booda Museedhaan kaasuutiin maal taasise tulluu Taaboratti Museen dudda waaqayyoo kan jedhame ilma waaqayyoo arguudhaaf danda'eera kanaaf waaqayyo wanta dubbatan hundumaa hin hambisu tarii yeroo deemuu danda'a namoonni guyyaa har'aa waaqayyoodhaan ni kadhatu waaqayyo waadaa isaaniif galee kana narraa waleeru kana booda garuu obsaan eeggachuu immoo dadhabu kana booda maal jedhu gara amanamummaa waaqayyoodhaaf dhugummaa waaqayyoo amanuu dadhabuutti dhufuudhaan amantaa isaanii isanii ba'achuudha garuu waaqayyo hin ariifatu waaqayyo amanamaadhaaf dhugaadha kanachuun garuu sa'aatii mamtu wanta dubbannu tokko jennutti waaqayyo irraa kan barbaannu yoo ta'e kun sirrii miti obsaan dhaabbachuun barbaachisaadha obsaan eeguun barbaachisaadha nama obsedha kan argatu jechuudha waaqayyo immoo kan dubbatu hundumaadhaaf wanta raawwatu hundumaadhaaf maala dhugummaadhaaf amanamummaa kan qabudha jechuudha kun amaloota waaqayyo keessaa muraasa isaanii nuti kan beeknudha akkuma kanaallee kanneen biroos immoo kanneen jiran kitaaba qulqulluu yoo ilaalle baay'oon isaanii argachuu dandeenya garuu walumaa galatti waa'ee waaqayyoo yeroo ilaallu isaan kana hundumaa amaloota uumaa keenya hubachuu qabna jechuudha dhugummaa waaqayyoo garraamummaa waaqayyoo bara baraan jiraachuu waaqayyoo wanta hundumaa raawwachuu ogeessa ta'uusaa kana beekuun ni qabna jechuudha barumsi keenya kutaa har'aa ammuma kanatti kan turedha abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof